Safaan hedduu galateeffannaa rakkoo biyya keenya keessa jiru afaan Ingiliffaatiin hedduu seeraa uummattoota keenya illee eenyu faana rakkina akka gahaa jiru eenyu akka hidhamaa jiru maayikalaawii illee akka namooti hedduu rakkatanii lubbuun isaanii illee warra mana hidhaa keessatti toorchartoo godhamanii lubbuun isaanii illee darbee namoota hedduu maqaa asirratti akka dhagaawatan maqaa kaasee hedduu waa'ee isaanii illee dubbatee jira. Kanaaf ergaan yeroo dabarsee addunyaarra hedduu galatoon ittiin jenna. Ittaansuudhaan amma kan haasaa nu godhu obbo Caalaadha. Barreessaa qonnaa kibba Norweedha. Magaalaa Lodiingarraa dhufe. Inni immoo amma waa'ee magaalaa irratti ibsa nu kennu qaba jechuudhaaf amma carraa isaaf kennina jechuudha. Kundi keessan kan leewwan walgahii kanarratti argamtan dadhabbii qopheessitan hundinuu hawaasni Norwee dargaggoonni akkasumas immoo miseensa bilisummaa Oromoo miseensa shanee kunii bilisummaa Oromoo Gafaa Buusaa adde Beeraa Reedersen gaafatamtuu komunaa haashtaa hundi keessan waamicha isiniif godhame kana kabajanii walgahii kanarratti argamuu keessaniif guddaa isin galateeffadha. Ammas irra deebi'ee galata qabdu isin jedha. Akkasumas guyyaa seena qabeessa hundeeffama reediyoo fi neetwoorkii Oromiyaa ittiin isin galateeffachuu barbaada. Itti aansees immoo gara mata duree kootti yookaan deebi'u hubachiisuu kan hin barbaadu yookiis immoo hubachiisuu kan hin barbaadu eeguun qabsoo kun qabsoon yaadannoon immoo qabsoo gochuun eeguu hundee qabsoo hidhannaa gochuuf asoo hin ta'e inni kun itti yaadamee seenaa uummata Oromoo qofaaf uummanni Oromoo garbummaa yookiinis immoo kolonii jalatti akkaataa inni dhufe akkaataa mirga isaa olaantummaa biyya isaa irratti dhabe sarbame lafa isaa irratti qabaa jiru. Biyya isaa jechuun isteetii kan qabu kan jedhu keessattis immoo kan qabu xiqqoodha. Naannoo sanattis immoo Oromoon bulchiinsa isaa yookiin immoo hayyoota poolitikaa bulchiinsa siyaasa isaa mootummaa isaa fi dinagdee isaa hawaasa isaa akkasumas immoo sagantaa siyaasa isaa hundaa harka keessaa qaba. Jaarraa 19ffaa kana keessa gaafa mirgi olaantummaa soorranniitii waliin immoo fiidanii Afrikaa kan qircoomte akkuma Ingiliziin Keeniyaa fudhatte Faransaayinis immoo Aljeeriyaa fi Maalii qabatte Oromoonis immoo mootummaa Absiinaa waliin immoo Minilikiidhaan cunqursaa jalatti dhufe. Sunis immoo warra Awurooppaadhaan deeggaramee soorranniitii waliin immoo mirga olaantummaa Oromoon irratti qabu irraa fudhate. Kolonii kanas immoo cabsee Oromoon kanaaf sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo seenaa cabsaa Oromoo kanaaf gaafa aboon adda bilisummaa Oromoo ijaarame jechuudha akka xiinxalu akkasumas biyyoota kaaniif mirgi isaanii yookaanis immoo fiidanii bilisummaan kan jedhamu seenaa warra Awurooppaadhaa akka argatan Oromoonis immoo mootummaa Itoophiyaa irraa bilisummaa waliin immoo fiidanii isa barbaada. Soorranni fi lafa isaa irratti waliin immoo lafa isaa yoo jennu Oromoon Oromiyaa keessatti immoo kan qabu kan qabaatee jiraatu abbaa mirgaa ta'ee irratti qabu lafa isaa irratti jaalattis kan qabu lafa isaa irrattis bishaan isaa muka isaa lafa isaa irratti kan qabate ta'uu turedha. Kunis immoo turedha. Cabumsa cabee garboomee walis immoo garbummaa jedhu koloniyaalizii kana walitti kufame itti kan jala walis immoo firiidamii kana jalaa Rippaabilikii Oromiyaa walis immoo
Oromiyaa kan jedhu mirkaneessee dhaabbachuudha. Mirgi isaa kunis inni kuni itti fufee kolonializimii walitti seenaa ofirraa cicciruu fakkeenyaaf yoo fudhatte Annoolee, Calanqoo, Raayyaa kuni hundinuu xiinxaluuf sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo booda qabsoo qindaa'e qabachuudhaan akeeka isaa seenaa isaa jedhu sanarratti bilisummaa isaatti barbaada. Riippaabilikiin Oromiyaa walabummaa yoo immoo Oromoo walaboon tokko argisiisuuf kan jedhu seenaa garbummaa jalaa bilisummaa Oromoo barbaada. Kana jechuunis immoo kana jedhamee kan lafa kaa'ame haalonni yeroo kanaa lolaan cabsaman bara dargii Meetii Haayile Sillaasee yeroo sagantaan siyaasaa bahu sana jiru isas dargiif ammallee inni jira. Addi bilisummaa Oromoo akkana sanaan bakka dirqama isaa jedhee fudhate kana itti jiru kan itti fufu kan ta'e malee haalonni jijjiiramanii atoo ta'aniiru ta'e qabsoon kunis itti fufuuf kaayyoo adda bilisummaa Oromoo miti. Ammas mootummaan wayyaanee walis uummata Oromoo irratti walii galatti diina godhatee saba isaa cunqursaa adeemsisuuf addatti immoo dargaggoota Oromoo irratti xiyyeeffatee tarkaanfii hammeenyaa fudhataa akka jiru hin beekne. Diinummaan wayyaanee kun hundeessaa jabeeffatee mirkaneessachuudhaan dabalee kun dhaloota isaan dhufanitti akeekkate. Barattoota irratti hedduun barattoota olaanaa walis immoo qabxii qabanii barattoota keessaayyuu ari'uu, hidhuu, ajjeesuu, barattoota irratti gufachiisuu, rakkoolee adda addaa irratti gocheessisu. Barattoota qaroomaniif sabboonaa ta'anis jedhamanii ajjeesuu tarkaanfilee uummata Oromoo irratti hayyama hamma yoona keessaa itti dhufaa jira. Bittootaaf bittaa sana itti fufuun haala ajjeesuuf ukkaamsuuf ari'atamuuf rakkooleen adda addaa irra gahellee uummanni cunqurfamaa jiru addatti amma immoo dargaggoonni Oromoo guca ta'anii boba'anii fedhii fi hawaasa uummata isaanii dukkana keessaa garbummaa keessaa baasuuf qabu irratti hin deebi'an. Waan ta'eef dargaggoonni Oromoo diina hanga funyaanitti hidhatee caasaa siyaasa tikasaa uummata hamma maatiitti jiru atoo hin sodaatin halagaan hin bitamnu. Oromoon kan Oromiyaan darbamuuf darboomsa haaban wareeguma keenyaan walabummaa Oromoo dhugeessuuf hanga bilisummaan uummata Oromoo mirkaneessamutti hundinuu akka bira dhaabannu sin gaafadha. Qabsoon itti fufaa, qabsaa'anii fufaa, injifannaa uummata Oromoo adda bilisummaa Oromoo waliin. Hedduu galatoomii danda'a bocaalaadhaani waan hedduu keessa deemeetu seenaa hedduu waa'ee barattoota illee kaaseera. Waa'ee barattootaa akkuma hundi keenya taanaan karaa feesbuukii maal irratti illee warra gadhiifaman irratti akka argaa jirrutti barattooti keenya biyya keessatti hedduu cunqursamaa jiru. Yuunivarsiitii adda addaatti illee fincilli hin ka'a. Fincilli ka'ullee maaliif ijoolleen Oromoo mirga isaanii waliin illee yeroo qooman rakkoo cimaatu isaan irra gahaa mana hidhaatti guuramaa jiru. Kun immoo jechuun nuni keessaa waanee biyya hambaayyuu hajiraannu malee kan tuqamaa jiru ijoollee keenya dhiiga keenya wanta ta'anii fi hedduu nutti dhaga'amuu qaba. Kan immoo ibsachuu dirqama keenyadha. Asitti hundumti keenya iyyuu bakka isaanii of buusnee ilaaluu qabna jechuudha. Biyyatti kan miidhamaa jiranii namoota ijoollee keenya wanta ta'aniif obbolaawwan keenya wanta ta'aniif yuunivarsiitota adda addaa keessaa illee warri qabamanii hidhamaa jiran warri gidiraan hedduun isaan irra ga'aa jiru ijoollee keenya wanta ta'aniif kan hubanneetu qabsoo adda bilisummaa Oromoo duukaa bu'uu qabna, gargaaruu qabna, bukkeellee dhaabbachuu qabna jechuudha. Sababni isaas mirga keenyaaf kan dhaabbate kan mirga Oromiyaallee bilisoomsuuf Oromoolee bilisoomsuudhaaf
kan dhaabbate kan jiru dhaaba kanallee deeggarree duukaa hundumti keenya illee duuka hiriirreetu gara qabsoo hundumti keenya duuka hiriirree bilisummaadhaaf falmachuu qabna jechuudha. Caalaan illee kana hedduu godhee nu ibsee jira. Rakkina uummanni keenya irra ga'aa jiru illee hedduu nu ibsee jira. Guddaa galatoomuu jennaani amma gara sagantaa keenya sitti haa nu deemna. Ergaa nu dabarsaa akka nu bashannansiisanii fi walaloo ijoolleen qopheessan jiru. Ergaa nu dabarsaa akka nu bashannansiisaniif walaloo kan nu qopheessan jiru. Ijoolleen lama kan nu qopheessan jiru. Kanaaf amma dursa kan kennu firiidhaa fi haampii borbaalirraa akka gara waltajjii dhuftee walaloo kennu dhiyeessu. Sareen walnyaattuu waraabessa irraa yoo waliin taanee ilaaluun qabu hangi muslimu hangi fedhe sidhan oromoon hin galaana gaafa waliin taanee takkaa irra baana waliin taanee takkaa irra baana. Oromoon baluu obbo Malgaa kan namuu beekaa dubbiin isaa fataa obbo Lubaa Dhibbii garbummaa kan irraan bilisummaa dabbooma keessaa akkamiin keenya dabooba qabsoo waliin geenya dabooba qabsoo waliin geenya. Sana garbummaa haqama eenyummaa umrii walaalummaa ifa bilisummaa calaqqee bakakkaa rooba cabbii diina keenya dhugaa gadi yaa rabbii diina keenya dhugaa gadi yaa rabbii. Bubbee makee roobee buqqisee lafa diina agaabee gootni bosonaa qulquffee dhaabee mukaa fi tulluu dhagaa yaabee diina lubbuu itti buraaree dhukaasee mammee diina mancaasee dhugoon si kaa'u oboo kaawwiin keenya kana dhugoon si kaa'u oboo kaawwiin keenya kana. Dura deemee nuti si hordofnaa abdiin keenya suma si abdannaa hanga dhumaatti ni qabsoofnaa hanga dhumaatti ni qabsoofnaa. Kufia atasa ya tuisa uituri oli esabasa gabumma ifadde bilisummaa dheebodde onni tokko afadde waraana qoyadde obbo abdadde duuba sindee nu fudhadde. Roobni roobee roobni kannaa obbo dhufee simudhannaa. Kun sobeetu diinaaf nulaata kun sobeetu duubaan nulaata ni qabsoofnaa abaaboo jirra sifaana atumaan jabaadhu homaan miduuna atumaan jabaadhu homaan. Lubbuun takkittiimaa lamaan jirtu takkittiin qabu yeroo oromoof habaatu duuti takkittiimaa isheenuu tanumaa duuti takkittiimaa isheenuu sanumaa. Qabsoorratti yaabaatu lubbuuntiyaa duuti takkittiimaa isheenuu tanumaa duuti takkittiimaa isheenuu tanumaa. Muka lafaa balleessuu dameerraa jiranii akka badiyaatu iddaan buqqisanii aarsaan dhumeen kaffallaa hanga bilisoomu qabsoofnaa osoo beeknee tokko taane argaan guddinaa fardii waliin ta'u otoo akka maqaatii Oromoo hundu otoo qabataa. Ergaa bareedaa nu dabarsite waan onnee cimaa namaaf kennudha. Hedduu nu gammachiiseetta guddaa galatoomi. Amma akka sagantaa keenyaatti kan dabarru haasawaa Dr. Dagafaa Abdiisaa miseensa Shanee Gumii Adda Bilisummaa Oromoo irraatii kan dhufan isaan gara isaaniitti dabarraa isaaniitu haasawaa kan godhaa jiru.